Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa nageenyi keenya kabajaa bakkum jirtanitti sinaa ga'u jedha. Gurraan dhala 14/2026 oduu guyyaa irraatiif qindeeffame kan isin biraan geenyu taati jalqaba irratti hangafoota oduu. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii afaan qawwee gadi qabne afaan walii haa dhaggeeffannu jedhe. Dhaabbanni fayyaa addunyaa naannoo Amaaraatti hojjettoonni fayyaa miidhamaa jiraachuu ibse. Trump Venezuelaa daawwachuuf karoora qabaachuu isaanii beeksisanii. Trump sirna Ayatollah Ali Khamenei buqqisuu irratti yaada kennanii. Ministeerri nageenya biyyaalessaa Israa'el mirgaa Itamar Ben-Gvir jimaata darbe humnaan gara mana hidhaa Ofer seenuun dhagahame. FM dambalii gungumaa uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu Angadaa Walaabuuti. Amma oduu bal'inaan. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii afaan qawwee gadi qabne afaan walii haa dhaggeeffannu jedhe. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteres yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 39ffaa irratti argamuun ergaa dabarsaniin Afrikaas ta'ee addunyaaf kan malu afaan qawwee gadi qabuun afaan walii dhaggeeffachuun ilaaf ilaameetti amanuudha jedhaniiru. Guutuu isaa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteres yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 39ffaa irratti argamuun ergaa dabarsaniin Afrikaas ta'ee addunyaaf kan malu afaan qawwee gadi qabuun afaan walii dhaggeeffachuun ilaaf ilaameetti amanuudha jedhaniiru. Barri keessa jiru bara 1946 osoo hin taane bara 2026 yeroo itti gaaddisa maree jalatti dubbii fixachuun misoomaaf fuula kennuu ta'uu kan ibsan Antooniyoo Guuteres Afrikaan miseensummaa dhaabbii mana maree nageenyaa UN keessaa dhabuunsi jijjiiramuu akka qabus hubachiisaniiru. Wantoonni Afrikaa waa baay'ee jijjiiruun addunyaaf fakkeenya ta'aa jiraachuus haasawa yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 39ffaa irratti taasisaniin kan kaasan barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteres Afrikaanotaaf nageenyaa fi misooma malee yeroon itti afaan qawween wal doorsisan darbeetti yaa'icha irratti dhimma nageenyaa ergaa isaaniin xiyyeeffannoo kan argachiisan qondaaltichi nageenyi filannoo akka hin qabne ibsuun Suudaan kibbaa Dimokiraatik Rippaabilik Koongoo jiddu galeessa Rippaabilika Afrikaa lixa Afrikaa akkasumas Somaaliyaa nageenya waaraa argachuun dirqama ta'uu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii amantaa guutuu qabaachuu ibsanii. Ergama nageenya kabachiisuun nageenya itti fufsiisuu caalaa qaamolee wal gaarreeffannaa keessa jiran waliigaltee waloo kabajuun gara gaaddisa mariitti yoo dhufan irra filatama jedhanii. Gama biraatiin Human Rights Watch gaggeessitoonni Afrikaa yaa'ii gamtichaa rakkoo Itoophiyaa furuuf akka mari'atan yaadachiise. Hooggantoonni Afrikaa fi idil addunyaa yaa'ii gamtaa Afrikaa 39ffaa Finfinneetti gaggeeffamaa jiru irratti hirmaatan rakkoo mirga namoomaa Itoophiyaa hammaataa dhufee fi nageenya naannoo Tigraay irratti akka dubbatan dhaabbanni mirga namoomaa Human Rights Watch waamicha dhiyeesse. Gareen mirga namoomaaf falmu kun ibsa baaseen dhuma baatee gurraan dhalaa keessaa waraana Itoophiyaa fi humnoota Tigraay jidduutti jiddu galeessaa fi kibba Tigraay keessatti lolli lafaa mudate namoota qe'ee irraa buqqisee jira jedhe. Komishinarri olaanaa mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Volker Turk haalli mirga namoomaa duraanuu hin amansiifne naannicha keessatti daran hammaachuu akka danda'u akeekkachiisuun sarbamnii fi miidhaa cimaa raawwateef yakkamtoonni hatattamaan qoratamuu qaba jechuun dhaamaniiru. Dhaabbanni mirga namoomaa kun dabalataan Itoophiyaan hordoffii gamtaa Awurooppaa kan waliigaltee nagaa bara 2022 jalatti hundeeffame hordoftoota dabalataa akka bobbaasu akka hayyamtu. Akkasumas manni maree nageenya gamtichaa qaamolee mirga namoomaa fi eegumsa siviilii imala kana iftoomina fooyya'aa fi sarbama seeraa irratti gabaasa uummataaf yeroo yeroon akka cimsu yaada dhiyeesse. Gamtaan Afrikaa yaa'ii kana irratti gabaasa iftoominaa fi itti gaafatamummaa cimsuun miidhaa dabalataa ittisuu fi gidiraa siviilii dhaabuuf barbaachisaadha jechuun dhaabbatichi yaada dhiyeesseera. Dhaabbanni fayyaa addunyaa naannoo Amaaraatti hojjettoonni fayyaa miidhamaa jiraachuu ibse. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Teediroos Adaanoom Itoophiyaan naannoo Amaaraatti lola humnoota federaalaa fi hidhattoota faannoo jidduutti taasifamaa jiruun hojjettoonni fayyaa kanneen irratti xiyyeeffatame keessaa ta'uu gabaasaaleen mul'isuu ibsanii. Dabalataa akka ta'an isiniif dhiyeessina. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Teediroos Adaanoom Itoophiyaan naannoo Amaaraatti lola humnoota federaalaa fi hidhattoota faannoo jidduutti taasifamaa jiruun hojjettoonni fayyaa kanneen irratti xiyyeeffatame keessaa ta'uu gabaasaaleen mul'isuu ibsanii. Erga walitti bu'iinsi humnoota lama jidduutti eegalee kaasee irra deddeebiin haakimoonni, narsoonnii fi hojjettoonni fayyaa biroo ukkaanfamuu, reebamuu, ajjeefamuu irra deddeebiin himamaa ture. Hospitaalotaa fi kiliinikoota irrattis miidhaan kan dhaqqabe ta'uu fi dhaqqabummaan tajaajila fayyaa akka malee addaan citu hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Teediroos Adaanoom kan himanii. Itti dabaluunis dhimma Dr. Saggaahun Simee kan gurraan dhalaa afur magaalaa guddoo naannichaa Baardaaritti humnoota tikaatiin fudhatamee boodarra du'ee argamuus ibsanii. Himata kan ilaalchisee aangawoota federaalaa irraa deebiin ammatti kenname hin jiru. Mootummaan kanaan dura naannoo Amaaraatti gareewwan hidhatan irratti hojii seera kabachiisuu gaggeessaa akka jiru ibsaa ture.
mootummaan naannoo Amaaraas ibsa tibbana baaseen garee faannoof hidhannoo fi loojistiksiin kan dhiyaatu humnoota TPLF fi Shaabiyaa irraa jechuun ibsa. Naannoo Amaaraatti jiraattonni hanqina qorichaa, humna ibsaa, hanqina hospitaalotaa fi rakkoowwan nageenyi dhabamuun dhufu akkasumas daandiin cufamuun dhukkubsattoota geejjibsiisuuf rakkachuullee himataa turani. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa haliillaan hojjettoota yaalaa fi dhaabbilee irratti raawwatamu seera namooma idil addunyaa kan cabsu ta'uu akeekkachiisa. Waraana addunyaa jalatti hospitaalonni fi hojjettoonni fayyaa eegumsa argachuu fi nagaan akka hojjetan hayyamamuu akka qabu gaafatu. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Teedros Adaanom yeroo odeeffannoo bal'aan hin argamne keessatti miidhaan hangamii akka ogeeyyota fayyaa irra gahaa jiru hubachuun waan rakkisuuf qorannoon walabaa akka taasifamu waamicha dhiyeessaniiru. Kutaaleen aanichaa keessatti tajaajilli intarneetii fi bilbilaa adda ciccituun odeeffannoo mirkaneessuun rakkisaa ta'uu ibsanii. Walitti bu'iinsi kun itti fufee waan jiruuf hojjettoonni fayyaa sodaa keessa jiru. Teedros dhaabbilee fayyaa fi hojjettoonni fayyaa irratti xiyyeeffatamuu hin qabu jechuun ibsanii. Itti dabaluunis yeroo walitti bu'iinsa keessattillee isaan eegumsa argachuu qabu jedhaniiru. Miidhaa gahaa jiru qulqulleessuuf akkasumas warra lubbuu baraaruuf hojjetaa jiran sodaa malee hojii isaanii akka itti fufuu danda'an qorannoo hatattamaa iftoomina qabu akka gaggeeffamuuf waamicha taasisaniiru. Tiraamp Venezuelaa daawwachuuf karoora qabaachuu isaanii beeksisanii. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp Venezuelaa daawwachuuf karoora qabaachuu isaanii kan beeksisan yoo ta'u, waggoota 30 booda pireezidaantii Ameerikaa ta'aa jiran keessaa isa jalqabaa ta'uu isaanii ifa godhaniiru. Bal'ina isaa akka ittaantu isiniif dhiyeessina. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp Venezuelaa daawwachuuf karoora qabaachuu isaanii kan beeksisan yoo ta'u, waggoota 30 booda pireezidaantii Ameerikaa ta'aa jiran keessaa isa jalqabaa ta'uu isaanii ifa godhanii. Beeksisni kun kan ba'e erga waraanni Ameerikaa caamsaa 3 hoogganaa Venezuelaa Nicolas Maduro butee ji'a tokko booda. Tiraamp jimaata darbee gara kaaba Karooliinaatti Foort Biraagetti osoo imaluuf hin ka'in dura gaazexeessootaaf akka ibsanitti Venezuelaa akka daawwatan mirkaneessanii jiru. Haa ta'u malee daawwannaa kanaaf guyyaan sirrii ta'e hin murtoofne. Yoo milkaa'e daawwannaan kun erga bara 1997 Bill Clinton booda isa jalqabaa ta'a. Tiraamp haasaa Foort Biraagetti taasisaniin duula waraanaa Maduro aangoo irraa kaasuuf godhame jajaniiru. Tarkaanfiin kun ogeeyyii seera idil addunyaatiin abbaa biyyummaa biyyaalessaa cabsuuf jechuun qeeqamaa kan ture yoo ta'u, Tiraamp garuu humna waraanaa Ameerikaa agarsiisuudha jedhanii. Doonaald Tiraamp pireezidaantii Venezuelaa wayita ammaa Delsi Rodriguez kan Maduro bakka bu'an jajaniiru. Hojii guddaa hojjetaa jiru, boba'aan ba'aa jira, maallaqni hedduunis kaffalamaa jira jedhanii. Ministeerri maallaqaa Ameerikaa jimaata darbe qoqqophii damee anniisaa Venezuelaa irratti kaa'ee ture laaffiseera. Dhaabbileen gurguddoon kanneen akka Chevron, BP, Shell fi Eni biyyattii keessatti hojii isaanii akka itti fufan hayyamame. Tiraamp investimentii biyya alaa doolaara biliyoona 100 gara Venezuelaa hawwachuuf kan karoorfatan yoo ta'u, gurgurtaan boba'aa yeroo dhiyootti doolaara biliyoona 5 ni ga'a jedhamee eegama. Bulchiinsi haaraa Venezuelaa amanamummaa USAf qabu agarsiisuuf tarkaanfiiwwan hedduu fudhateera. Venezuelaa boba'aa gara Kuubaatti erguu dhaabdeetti. Bulchiinsi Venezuelaa yeroo ammaa hidhamtoota siyaasaa dhibbaan lakkaa'aman gadi lakkisee seera indaastirii boba'aa mootummaa dhaabbilee biyya alaatiif banamu deeggareera. Tiraamp sirna Ayatolii Alii Kaamenii buqqisuu irratti yaada kennanii. Doonaald Tiraamp kanaan dura mootummaa Ayatolii Alii Kaamenii hin hoogganamu bakka buusuuf waamicha godhame deeggaruun didanii turuun ni yaadatama. Guutuu isaa akka ittaantu isiniif dhiyeessina. Doonaald Tiraamp kanaan dura mootummaa Ayatolaa Alii Kaameniitiin hoogganamu bakka buusuuf waamicha godhame deeggaruun didanii turanii. Amma garuu jijjiirraan sirna filannoo jalqabaa ta'uu dubbatanii. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp jijjiirama sirna Iraan akka deeggaran ibsuun waan hundarra inni gaarii ta'uu danda'u jechuun ibsaniiru. Waggaa 47f jarri kun haasaa turan yeroo kana keessatti garuu lubbuu namoota hedduu dhaabnirra jechuun dubbatanii. Tiraamp eenyuyyuu hoogganaa Iraan itti aanu akka ta'u akka barbaadu ammatti ifa gochuu baatanis namoonni aangoo fudhachuu danda'an jiru jedhaniiru. Hoogganaa olaanaan Iraan Ayatolaa Alii Kaamenii garuu hanga yoonaatti yaada Tiraamp kanaaf deebii hin kennine. Gama baatiin Ameerikaan Iraan waliigaltee Nikularaa akka raawwattu dhiibbaa gochuuf doonii xiyyaara geejjibsiisuu lammataa gara baha jiddu galeessaatti ergiteetti. Tiraamp doonii xiyyaaraa fe'u kan USS Greenland R4 yeroo dhiyootti Kaaribiyaa irraa gara baha jiddu galeessaatti akka ce'u himaniiru. Dooniin xiyyaara fe'u Ameerikaa kun doonii guddittii fi haaraa ta'e. Dooniin kun doonii biraa USS Abraham Lincoln kan duraanuu naannicha keessa jirutti makamti jedhaniiru. Pentagon doonii xiyyaara fe'umsaa kana baatii gurraandhalaa keessa ture kan gara baha jiddu galeessaatti erge. Kunis kan ta'e Ameerikaan ajjechaa mormitoota kumaatamaan lakkaa'aman dhaabuuf
mootummaa Iraan irratti haleellaa akka raawwattu erga doorsiftee booda waliigalteen Niwukilaraa biyyoota lamaan jidduutti yoo hin gaggeeffamin Iraan irratti duuluuf doorsisanis Tiraamp kibxata darbe Waayit Haawusitti muummee ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu waliin erga wal arganii booda mariin Teheraan waliin taasifamu akka itti fufu jabeessanii dubbataniiru. Peentaagoon jalqaba baatii amajjii keessa doonii guddaa kan erge yoo ta'u, kunis Ameerikaan mormii sirna mootummaa Iraan irratti ka'e hordofee tarkaanfii cimaa fudhatameef Iraan rukutuuf doorsisuu hordofeeti. Mormii sana irratti namoonni kumaatamaan lakkaa'aman ajjeefamu gabaasaaleen ba'aa turaniiru. Hiriirii fi mormiin akkasiisuun erga warraaqsa Islaamaa bara 1979 sirna amma hoogganaa wal'aanaatiin hoogganamu uume booda Iraan keessatti kanneen gurguddoo ta'an keessa muraasa. Tiraamp yoo waliigalteen Niwukilaraa haaraan irra hin geenye USA'n Iraan rukutuu akka dandeessu akeekkachiisaniiru. Haa ta'u malee ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyahuun Waayit Haawusitti erga wal arganii booda mariin Iraan waliin taasifamu itti fufa jedhanii. Tiraamp Foort Braagetti haasawaa taasisaniin Iraan haleellaa irraa of qusachuu yoo barbaadde daftee waliigaltee jalqabaa nu waliin taasisuu qabdi jedhanii. Iraan gama isiitiin haleellaan isii irratti raawwatu kamuu baha jiddu galeessaa akkasumallee dhaabbilee Ameerikaa naannawa sanaa qabdu deebi'ee kan gubu ta'uu doorsifteetti. Ministeerri nageenya biyyaalessaa Israa'el mirgaa Itamar Ben-Gvir jimaata darbe humnaan gara mana hidhaa Ofer West Bank Raamallaa irraa gara dhiyaatti argamutti geeffamu Anaadolu gabaaseera. Dabalataa akka taanutti isiniif dhiyeessina. Ministeerri nageenya biyyaalessaa Israa'el mirgaa Itamar Ben-Gvir jimaata darbe humnaan gara mana hidhaa Ofer West Bank Raamallaa irraa gara dhiyaatti argamutti geeffamu Anaadolu gabaaseera. Ben-Gvir Komishinar Poolisii Yaakob Shabtaay dabalatee qondaaltota poolisii olaanoo waliin mana hidhaa kana kan gahan yoo ta'u, baatii qulqulluu musliimaa Ramadaana jalqabuu isaa guyyoota muraasa dura akka ta'e chaanaaliin Israa'el chaanaaliin torba kan gabaase yoo ta'u, daawwannaa isaanii irratti boombiin naannoo kutaa hidhamtoota Falastiin dhukaafame jedhe. Suur-sagaleewwan nama kakaasan hidhamtoota Falastiin irratti xiyyeeffatanii maxxansuu fi yeroo baay'ee doorsisuudhaan kan beekamu Ben-Gvir dhuma bara 2022 irraa eegalee yeroo aangoo qabatanutti haal duree mana hidhaa Falastiinotaaf akka cimsu ifatti dhaadateera. Daawwannaa isaanii kanaan haaromsi mana hidhaa gahaa miti jechuun seera hidhamtoonni Falastiin akka ajjeefaman hayyamuu akka bahu dhiibuuf waadaa galaniiru. Ben-Gvir kun hoteela qananii guutamee miti kun mana hidhaa dhugaadha jechuun haala mana hidhaa irratti jijjiirama bu'uuraa jechuun ibseetti gammaduu isaa ibseera. Bara Ben-Gviritti haalli hidhamtoota Falastiin haalaan hammaatee kunis ugura cimaa miidhaa bal'aa fi ulfaatina qaamaa hir'isu mul'ateera. Gareen mirga Falastiinotaa fi Israa'el akka jedhanitti hidhamtoonni duraanii ji'oota darban keessa gadhiifaman dararaa sirnaan miidhaa saalaa beelaa fi tuffachuu yaalaa akka gabaasan tokko mallattoo miidhaa sammuu cimaa agarsiisaniiru. Bitootessa bara 2025tti paarlaamaan Israa'el wixinee seeraa paartii mirgaa Ben-Gvir orsummaa Hudiitiin dhiyaate kan Falastiinota Israa'el ajjeesuun itti murtaa'ee adabbii du'aa hayyamu dubbisa isaa jalqaba ni kenna. Wixineen seeraa kun seera ta'uuf ammallee dubbisa lammaffaa fi sadaffaa barbaachisa jedhamee guyyaan sagalee kennuu hin murtoofne. Kabajamtootaa fi hordoftoota dhaggeeffattoota keenya. Tamsaan keenya akka namoota hedduu bira ga'u peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qaban kanneen turanii waan daawwattaniif galatooma.